Sena, sena. Diada, mi diada. Diada. Oh, manin jiru sa. Arra mata duree bareedaa tokkoon qabadhee dhiyaadhee jira. Kanaaf dhiyaadha. Mee waliin mari'annaa. Yeroo hundaa beektaa nuti rakkoo uummata keenyaa, rakkoo jiruu fi jireenya uummata keenyaa irraa kan dubbannu yookaan siigaltee kiristaanummaa yookaan kiristinnaa namni nu kaafateetii miti. Kanaaf rakkoo saba keenyaa, rakkoo Oromoo, egeree biyya Itoophiyaa, egeree Oromoo, egeree sabaaf sablammootaa sanirraa dubbanne jechuudha. Kanaaf yaadame ይሰማል ሰገሌን እኮ ጅራ ይሰማል 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 Eita nuti kun afaan kanallee hin beeknu afaan gabrummaa kana hin beeknu ይሰማል አይሰማም kanaaf gaamee dhiyaadha beenus haa ta'u wallaallus haa ta'u waan siigaltee uummata keenyaaf ta'u waan saba keenyaaf ta'u rakkoo saba keenyaa miidhama saba keenyaa dubbachuun dirqama keenya seenaa jalaan baanu addunyaa tanarraa siigaltee nam tokkollee hin hafu deemuuf ta'a. Garuu maqaa gaarii, seenaa gaarii, hojii gaarii uummata Oromootiif saba kanaaf yoo lafa dhiiftee dabartee jenereeshinii teessanii fi dhaloota keetii fi ijoollee teetiif waan gaarii takka hambiste. Hanumaaf siigaltee akka nama tokkotti wanni saba Oromoo, rakkoon saba Oromoo, gabrummaan saba Oromoo, roorroon saba Oromoo irra gaggeeffamaa jirtu nun callisiiftu. Hirriba nutti hin dhiiftu. Miidhamni saba Oromoo nama sammuu qabutti, nama akkaataa qabutti, nama siigaltee matuma isaatuu if qabutti rakkoon sabaa guyyaa tokkollee nu yaachisu dhiiftee hin beektu jechuudha. Kanaaf dhiyaadha. Kanaaf irraa dubbachuu deemne jechuudha. Rakkoo saba keenyaa, rakkoo qabsoo teenyaa irraa dubbanna. Irraa dubbanna rakkoo saba keenyaa. Jaallawwan qaqqaalii bagana gaandoftan ammannaa dhiisumaan ibsaa haa ta'u jaallan kiyya bagana gaandoftanii. Kanaaf har'a mata dureen koo beektaa maal ja'a biyya Itoophiyaa keessatti mootummaan Piippii mootummaan siigaltee biyya bulchuu dadhabde mootummaan tarsiimoo akkaataa itti nama bulchan baasuu wallaalte mootummaan siyaasaa gara gorsitee gara siigaltee daayirekshinii siyaasaa wallaaltee akkaataa itti deemtuu wallaalte
mootummaan sirna naafixanyaa deebisuudhaaf halkanii fi guyyaa harqoota gabrummaa kan dur caalaa kamillik caalaa yookaan gabrummaa millikta ammayyaa san deebisanii saba Oromoo irra kaayuuf sabaa sablammoota irra kaayuuf mootummaa halkanii guyyaa sii galtee tarsiimoo amaaraa mirkaneessuuf tarsiimoo naafixanyaa mirkaneessuudhaaf mootummaan halkanii fi guyyaa sirna Minilik irratti hojjechaa jirtu. Mootummaa kana tanirraa dubbannaa jechuudha. Dhugaan dhugaa. Dhugaan yeroo hunda dhugaa. Namni dhugaa dubbatee addunyaa tanarraa yoo dabre seenaadha. Waa'ee rakkoo saba keetii dubbattee addunyaa tanarraa dabruun seenaa. Kabajaadha. Gootummaa. Dhiirummaa. Hayyummaadha. Kanaaf waa'ee saba keenyaa dubbannaa. Kanaafuu dhiyaadhaa. Mata dureen kiyya mootummaan sii galtee badhaadhinaa mootummaan bilisiqinnaa tun halkanii guyyaa akka saree maraatteetti sareen maraatteelleen irra wayya mootummaa tanarra. Sareen maraattee yeroo takka itti kaateetuma karaarra baatee si ciniintii takka si jala fiiddii yoo ati duraa fagaatte si jalan fagaattu saree maraatterra mootummaa kanaatutu irra maraata. Irra maraata. Kanaaf arraan tana beektaa barri arra jirru kun jaarraa 21 kan sii galtee dhaloonni Oromoo hundinuu eenyummaa isaanii sii galtee beeku. Kan eenyummaa Oromummaa tana sii galtee bara arraan tana namni namatti himu hin jirre. Bara kana keessatti naafixanyummaa leellisuun naafixanyummaa faarsuun dhiiga Oromoo kan calanqoo fi aanolee keessatti ganna qame san tuuffachuu jechuudha. Waldiddaan sii galtee bilisiqinnaa fi uummata Oromoo kanuma. Waalaikum salaam dicha maganagaan nuti. Kana jechuudha. Waldiddaan kana. Waldiddaan mootummaa tanaa fi sabaa fi sablammoota Itoophiyaatilleen kanuma. Kaleessa bar Minilik jechuun nama sii galtee raammayee harkisaa qomaaxaa sii galtee kan harki qomaaxaa ha qomaaxummaa fi amma fakkeenyaaf qomaaxummaa biyya teenya keessa kan facaase Minilik irraa sii galtee qomaaxummaa waan dhufe mootummaa qomaaxaa warra sii galtee qomaaxummaa fite. Mootummaa akkasiisan mootummaa eenyummaa sabootaatiif jecha saboota fixaa turte. Mootummaa eenyummaa Oromummaatiif jecha saba Oromoo fixaa turte. Mootummaa naafixanyaa seenaa Minilik uummata Oromoo irra gaggeesse barreeffamteen dhumnee beeka. Hin tuqamne. Biyya Itoophiyaa keessatti Oromoon carraa seenaa gootota Oromoo seenaa murtii guutuu seenaa aanolee miidhama aanoleetti fi wareegama uummanni keenya sirna naafixanyaa ofirraa cabsuudhaaf wareegama isaan kafalan seenaa Itoophiyaa keessa guyyaa tokko barreeffamtee hin beektu. Guyyaa tokko mirga harkannee sii galtee seenaa hammeenya Oromoo irratti naafixanyaan gaggeesse uummanni Oromoo sii galtee seenaa isaa san guyyaa tokkollee barreeffatee hin beeku.
miidhama sii galtee naafixanyaan nu goote san barreeffannee hin beenu. Warra kaleessa sii galtee bar calanqoo irratti ummanni keenya nama 3,000 naafixanyaa warra meeshaa waraanaatii fi meeshaa gurguddaa qabu, warra meeshaa mooderni qabu, teeknishaanota Ingilizii fi warra Awurooppaa kana dura dhaabbataniiti murtu guutoon calanqoo irratti wareegaman jechuudha. Achirra shahiidee ta'an jechuudha. Seenaa kaleessaati. Seenaa kaleessaa tan nu jalaan banne. Tan sii galtee gootummaan Oromummaa, gootummaan sii galtee diin Islaam. Uummanni keenya kaar argee wanni wareegameef waan lama. Amantaa Islaamummaa tana jijjiiruu irratti miliqsii galtee ganda keessa ka'ee jechuudha. Lafa Oromoo jijjiiruu irratti duba gootoowwan uummata Harargee, gootoowwan abbootiin teenya wanni irra wareegaman eenyummaa Oromummaatii fi Islaamummaa jecha wareegaman jechuudha. Islaamummaa jecha wareegaman nama 30,000 nama 3,000 warra dura dhaabbatee uummanni keenya gootota, abbootiin teenya gootota, abbootii akkanaa kanarraa dhalanne, ummata akkanaa kanarraa dhalanne. Garuu ummata akkanaa kanarraa dhalannee arraan tana sii galtee warra kaleessa haadhaa fi abbootii teenya warra harka irraa cire nu dhaadheessuun, nu faarsuun, sirna miliqsan deebifne jechuun hanqam takka sii galtee akka nama gubulaale, nama sammuu qabutti. Garuu wallaaltoota sii galtee biltsiginna jettee hoolayyii yaatu tana umaatti hin dhagahama. Anna dhagahama amma. Na dhagahama. Mee akkana gisee achi ilaalte dhumaatii uummanni keenya calanqoo irra dhume. Dhumaatii uummanni keenya aanoolee irra dhume. Dhumaatii sii galtee walloo irratti. Walloo tana bara eenyummaa Oromummaa tana jijjiirsisuu irratti walloo bara amata 150 irra dalagaa turan jechuudha. Maamma Xalii maqaa jijjiiran. Lafa Oromoo maqaa jijjiiran naafixanyaan. Nama Oromoo maqaa jijjiiran. Eenyummaan akka badduuf. Lafa deeman tanatti lafa Oromoo maqaa jijjiiruu fi bakka masgiinni jiru masgiida diiganii mataskaana dhaabuudha ortodoksii babal'isaa turan. Arraan tana sii galtee warra kaleessa akkasitti abbootii teenya miidhaa ture. Warra kaleessa eenyummaa Oromummaa balleessaa ture nutti dhaadheessuun sirna kana ni deebifnaa, sirna mililik, sirna abbootii teenyaa yeroo ja'an dhugaa dubbachuudhaaf namni sammuu qabu mootummaa biltsiginnaa jalaas hin deemu. Namni sammuu qabu rorroo kaleessa abbootii teenyarra gaggeeffamte tanarra nurra gaggeeffamuu deemtu tana dura dhaabbatee waa mootummaa kanallee hin deeggaru dhugaa dubbachuudhaaf. Bakka tana nuti bakka tana waldiddaan teenya, waldiddaan Oromootii fi waldiddaan biltsiginnaa hedduu bakka tana mootummaa kaleessa eenyummaa teenya balleessuudhaaf nu balleessaa ture. Bararraan tana sii galtee warri naafixanyaa ani ilma naafixanyaati, ani ilma mililik jechaa jiran jechuudha. Maaltu nama dhagahama? Siidaa nu qoroniiti sii galtee jechuun nu ol kaayan. Maaltu nu dhagahama? Kana jechuudha. Warri TPLF bar eenyummaan nutti hin dhufne. Warri Tigree eenyummaadhaan nutti hin dhufne. Eenyummaa teenya balleessuun nutti hin dhufne. Warri TPLF bar masgiida dhaqanii masgiida diiganii mataskaana jaarrajaanii masgiidan diinee bar. Warri TPLF bar hayyoota Oromootii fi qabsaa'ota Oromoo dirree baasanii fannisaa hin turre bar. Fannisaa hin turre. Kanaaf mootummaan
amma bilisiginnaa kun kan siigaltee ajandaa naftanyummaa fidee arra qarqara kufaatii irra jiru kun waldiddaan saba Oromootii fi mootummaa tanaa bakka tana jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Eenyummaa tiyya wanni feete eenyummaa tiyyaan na dhufnaan islaamummaa tiyyaan na dhufnaan ni wareegamaa jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Kana uummanni keenya kalee aanoolee irratti wanni isaan dhumaniif wanni isaan wareegamaniif eenyummaa isaaniitii fi islaamummaa isaaniiti. Uummanni keenya shawaa tana keessa wanni dhumeef amantii isaanii waaqeffataa jijjiirii gama ortodoksii fudhadhuu irratti wareegaman. Akkasi wareegamaa turan. Arraas sirna kaleessa nu nyaachaa ture san yeroo nu dhaadheessan yeroo nutti faarsan namni siigaltee sammuu qabu mootummaa san keessa taa'ee waa waliin siigaltee mootummaa hin dhaadheessu waa naftanyummaan dhaadheessu. Kaleessa horkitan Piraayim Ministeerri Itoophiyaa Abiyyi Ahmad dirree lolaa yeroo deemetti waan godhe beektu TV Itoophiyaa laalame warra Tigraay naftanyaa hin dandeenyu jedhanii maal jechuu naftanyaa hin dandeenyu jedhanii jabaadhaa jeen TV Itoophiyaa kaleessa haasoo Piraayim Ministeeriin dabarse laala warri TPLF warra naftanyaa kana hin dandeenyu jedhanii jabaadhaa jeen warra naftanyaa bichaan lolaa jira warra naftanyaa bichaan siigaltee itti dhumaa jira lola kaabaa kanatti. Kana dhalli Oromoo kan siigaltee humnaan ibiddatti guuramaa jiru maaltu isinit dhagahama? Maaltu isinit dhagahamame? Lolli gaggeeffamaa jiru lola naftanyummaatii fi warra Tigraay hedduudha. Lola naftanyummaatii fi warra Oromoo warra haqaaf qabsaa'u jidduutti gaggeeffamaa jira. Kaleessa siigaltee Piraayim Ministeeriin deddeebi'ee dhugaa himee jira. Warra Tigraay naftanyummaa hin dandeenyu jedhanii jeeti siigaltee dubbatee jira. Mee Oromoon siigaltee mootummaan ijaarumsi isiitii fi ka'umsi isii naftanyummaan nurra faarsitu. Tan sirna Minilik ammallee nu deebisu barbaaddu. Tan Oromummaa eenyummaa Oromummaa balleessu barbaaddu. Tanaa wajjin dhaabbachuun, tana deeggaruun, tanaaf harka dha'uun akka ilma namaatti akka namaatti nama sanii waa naman joonan. Bineensillee nama akkasiisan irra wayyaa. Nuti wanni qabsooynuuf Oromoo wanni qabsooytuuf dhugaaf qabsooyti. Ummata keenya gabrummaa jalaa baasuudhaaf qabsooyna. Eenyummaa Oromummaa kabachiifnee eenyummaa sabaa fi sablammoota akka kabajamuuf qabsooyna. Qabsoon Oromootiif waraanni bilisummaa Oromoollee kanaaf qabsaa'u. Akkasitti hubachuu. Akkasitti hubachuu. Oromoon eenyummaa namaa balleessitee eenyummaa ofii siigaltee caalchiftee Itoophiyaa hoogganuufi miti. Oromoon sabaa fi sablammoota siigaltee qaqqabdee Oromummaa ol qabdee eenyummaan saboota akka badduufi miti qabsoon teenya tanaa miti. Tanaa miti. Eenyummaa nuti jaalannu nama eenyummaan nu dhufe jibbaa jirra. Harkaan feenu eenyummaan teenya akka kabajamtu feena. Nuti akka Oromootti Oromoolleen eenyummaa sabaa fi sablammoota sabni hundinuu eenyummaan isaa akka kabajamuuf ni kabanya. Eenyummaa ni kabanya. Eenyummaa sabootaa ni kabanya. Kana. Kanaaf dhalli Oromoo filmiin amma siigaltee Itoophiyaa irra gaggeeffamaa jiru. Kufaatiin amma siigaltee mootummaan Itoophiyaa kufaa jiru. Maddi kufaatii kanaa maali? Ka'umsi kufaatii kanaa ka'umsi kufaatiidhaaf saaxile kun maali? Waa addaan baafachuu danda'uu qabdan.
addaan baafadhaa. Dhugaan dhugaadha. Dhugaan dhugaa. Kanaaf mootummaa siigaltee sirna Minilik duratti leellisu tan siigaltee ammallee leellisuu bira dabranii aangoo Itoophiyaa tana yeroo irraan tana siigaltee warra Minilikii harkaa qaba. Warra Minilikii harkaa qaba. Warra silaa sabaan jibbame warri hammeenya saba Oromoo irra dalage arraan tana siigaltee aangoon qabu jechuudha. Warra Pidiyoo kun. Shimallis Abdiisaa irra aangoo takka hin qabu. Bilisiginnaan Oromiyaa irra aangoo takka hin qabdu. Arraan tana biyya Itoophiyaa warri siigaltee hoogganaa jiru ilmaan Minilikiitu hoogganaa jira. Namni keenya kana hubachuu danda'uu qaba. Hubachuu danda'uu qaba. Kanaaf waan garagaraa jira. Amala ilma namaa kana keessa waa hedduu takka arkita. Warra siigaltee warra waan deeggaruuf waan beekne. Warra kaayyoo mootummaa deeggaruuf san hin beekne. Warra karaa mootummaan deemu jiru san hin beekne. Mee maal isin hin jenna uummata kanaa kanaan. Karaa mootummaan deemaa jiru san hin beektan. Kaayyoo mootummaan qabatee jiru san hin beektan. Istiraateejii mootummaan qabatee deemu hin beektan. Maali mee? Mee warra kanaa kanaan maal jettan mee? Maal jettan mee? Mee komantii godha. Warra kanaa kanaan nama jettanii immoo bineensa jettaniin. Namni siigaltee waan deeggaru beeku qaba. Anama fakkeenyaaf faayidaa saba kiyyaati jechuu kan hin dursu dhugaa dubbachuudhaaf. Faayidaa saba Oromootiin dursa. Ana siigaltee qananii keessa jiraadhee sabni Oromoo biyya keessa gabrummaadhaan yoo rakkate yoo sabni keenya miidhamaa jiraate an gammachuun qabu. Gammachuun qabu. Kanaaf kaayyoon tiyya siigaltee yoo ummanni keenya bilisummaa kan harkatu taate yoo ummanni keenya karaa hundaanuu siigaltee hani rakkoo keessaa bahu taate anilleen siigaltee bakkaan jiraadhu sanitti qalbii takkaan hin jiraadha. Osoo ummanni keenya gabrummaa keessa jiru osoo dargaggoonni Oromoo qeerroo fi qarreen Oromoo siigaltee gabbaafamanii ajjeefamaa jiranii osoo eenyummaan Oromummaa Itoophiyaa keessa badaa jiru osoo nafxenyaan siigaltee sirna Minilik kan kaleessa siigaltee abbootii teenya calanqoo fi aanoolee fi uummata Oromoo guutuuratti roorroo gaggeessan san deebisuuf halkanii fi guyyaa mootummaan tattaafachaa jirtu maaliif himmee mootummaa tana deeggara? Maali? Maali mee? Ani kun sammuun qaba. Wallaaltota akkanaa jira jechuudha. Nama keenya keessa wallaaltota akkanaa jira. Wallaaltota siigaltee karaa deemuu hin beekne. Ha if hin beekne, ha seenaa hin beekne. Kan bineensaa fi inni akka tokko namoota akkanaa kanaa jira dhugaa dubbachuudhaaf. Namoota akkanaa kana namoota siigaltee if hin beekne, ha haayyoon beekne, kan siigaltee faayidaa mataa ofiitii jecha siigaltee eenyummaa saba ofii gurguru kana warri Habashaatii siigaltee nuti shanyii Minilik nuti Minilik zar Minilik liij siigaltee waan akkanaa jedhanii halkanii guyyaa siigaltee isinirra caffaraa jiran jechuudha. Garuu dhalli Oromoo qeeroon Oromoo waboon Oromoo kaayyoon siigaltee qabsaawaa jirtuuf eenyummaa Oromummaa tan bara 150 biyya Itoophiyaa keessatti qatte tan eenyummaan Oromummaa balleessuudhaaf Habashaan siigaltee nurra dalagaa turte san eenyummaa Oromummaa kabachiisuudhaaf qabsaawaa jirti ijoolleen Oromoo. Eenyummaa Oromummaa kabachiisuudhaaf qabsaawaa jirti. Eenyummaa Oromummaa kabachiisuu fi Oromiyaa bilisoomte uumuudhaaf Oromiyaa walaba taate tan mirgi sabaa fi sablammootaa keessa kabajaman walaboomsuuf ijoolleen Oromoo qabsaawaa jirti. Kaayyoo beekna. Kaayyoo beekna, seenaa beekna.
kaayyoo teenya keessa sii galtee kaayyoon teenyaa fi akeekni keenya waan qabsoofnuuf beekna jechuudha. Kaayyoo Oromoon deemtuun hin beeka. Kaayyoo waraanni waboon deemuun hin beeka. Kaayyoo abaaboon beektuun deemuun hin beeka. Kaayyoo san sii galtee saba kiyyaa fi ollaa kiyyaaf waan fayyada waan ta'eefin sii galtee kaayyoo qabsoo Oromoo tanatti amanaa jechuudha. Qabsoo Oromoo tanatti amana. Qabsoon Oromoo qabsoo saba tokkollee hin miine. Qabsoo eenyummaa sabootaa hin miine ta'uu waan hin beekuufin itti amana. An kana gaati jedha. Kaayyoon qabsoo bilisummaa Oromoo biyya Itoophiyaa sii galtee tan gabrummaa keessa jirtu. Ummata Oromoo kan gabrummaa keessa jiru, sabaa sablammoota kan gabrummaa keessa jiru walaboomsuuf. Ummanni Oromoo bilisummaa baanaan sabaa sablammoonni bilisummaa baan akkasi beekna nuti. Ummanni Oromoo bal'aan gabrummaa keessa kufee hafnaan sabaa sablammoonni gabrummaa keessa kufanii hafan jechuu kanatti amanna. Nuti kana habeenu. Kaayyootana beekna. Tarsiimootana beekna. Tarsiimoo Oromoo gaggeessu beekna. Tarsiimoo waraanni bilisummaa Oromoo gaggeessu beekna. Kabajaa ummanni Oromoo sabaa sablammootaaf hannu beekna. Tana sii galtee kaayyoo tana qabanneen nuti Oromoodhaa jenna. Kaayyoo tana qabanneen nuti sii galtee woboodhaa jenna. Kaayyoo tana qabanneen nuti abaawoodhaa jenna. Kaayyoo tana qabanneen nuti Oromoo qulqulluudha jenna. Kana kaayyoo tana dhaabbadheetiin tiyya tana qabsoon tiyyaa fi kaayyoon ummata keenyaa kaayyoo nama miituu miti. Kaayyoo saba tokkollee tuuxuu miti. Tarsiimoo nama balleessituu miti. Tarsiimoo eenyummaa namaa balleessituu miti. Qabsoon Oromoota akkanaati. Kaayyoon Oromoota akkanaati. Mee isinoo sii galtee warra badhaadhina jiru, warra sii galtee seenaan beene, warra Minilik sii galtee Oromoon finne jiru, warra sirnii naafixanyaa kan kaleessaa san sii galtee Oromumaatu Oromoo miidha jiru. Mee seenaa teessanas kan dadhaa. Seenaan beektu. Kaayyoon beektu. Of hin beektu. Wallaala. Yeroo hundaa'u sii galtee nama gammachiisuudhaa fi saba kee xiqqeessita. Yeroo hundaa'u nama gammachiisuudhaaf diina gammachiisuudhaa fi eenyummaa saba keetii gurgurta. Ati doofaadha. Doofa. Siifi bineensi tokko. Kanaaf kaayyoo sii galtee qabsoo Oromoo tana beekna jechuudha dhugaa dubbachuudha. Kaayyoo saba Oromoo beekna. Kaayyoo qabsaa'onni Oromoo manaa baanii ittiin qabsaa'aniif beekna. Kaayyoo san sii galtee dhageeffachaa kaayyoo san barachaa guddanna. Wanni takkallee wanni jijjiiraan jirtu. Qabeenyoon hin jijjiiru. Qananiin sii galtee saba gurgurtee ittiin jiraattu qananii miti. Qananii miti dhugaa dubbachuudha. Beekumsi saba kee gurgurtee sii galtee siivil sarviisii dheeyxee maastara itti fuutu qaraatii misan wallaalummaadha malee. Saba kee xiqqeessiteetti siivil sarviisii irra dheeyxee maastarii fudhatta takka doktoreetii fudhatta jechuudha. Tan mootummaa. Hundoofummaadha malee eenyummaa saba keetii xiqqeessitee eenyummaa Oromummaa xiqqeessitee ummata Oromoo kan kabajaadhaan si guddise xiqqeessitee yoo sii galtee qananiidhaan jiraatte yoo hayyuu taate faayidaa takka hin qabdu. Faayidaa takka hin qabdu. Qotee bulaa keenya sii galtee kan eenyummaa Oromummaatiif
kan eenyummaa oromummaa kabachiisuudhaaf qabsaa'uu sirra jira. Sirra jira. Eenyummaa isaatiif qabsaa'a. Eenyummaa isaa qarshiidhaan hin gurguru qotee bulaan keenya. Ati garuu eenyummaa saba keetii ni gurgurta. Gantuudha. Kanaaf warra akkanaa kana jechuudha. Warra akkanaa kakaayyoon beene kanaatutu miililik Oromoon gabroomsineettee badhaadhina gara fuulduraa badhaadhina ettee siigaltee halkanii guyyaa istiraateejiif sagantaan beene irra siigaltee bookkisaa jirta. Osuma akkana bookkiftuu siigaltee qilee seenaa jirta jechuudha. Qilee keessaan baanetti if darbaa jirta. Amma booda qilee san keessaa siigaltee nam tokkollee harka si qabee sin baasu. Yeroon dhumattee jirti. Yeroon dhumatte. Yeroon dhumatte. Lafa amaaraa isin geessinee jiti boolla guddoo isinii qonnee waliin isin awwaalla malee amma booda siigaltee dhiifame isinii goonee hammeenya daleeydanii mililik faarsitanii mootummaa kanaa wajjin siigaltee qeeroo Oromoo gabbaaftanii ajjeeftanii dhiifamni hin jiru. Dhiifamni hin jiru. Dhiifamni hin jiru. Kana bakka deemtu siigaltee yeroo hunda qabsoo Oromoo xiqqeessita. Waraana bilisummaa Oromoo gisee maqaa sidhaa ummataas si dhukkuba. Waboo gisee jammataas si dhukkuba. Karaa itti waboo kana waraana bilisummaa Oromoo kana itti xiqqeessitu barbaadda. Karaa itti waraana bilisummaa Oromoo kana siigaltee maqaa balleessitee gootoowwan Oromoo kan gargaarre godhuuf propagaandaa gallakkeefte garuu hin milkooyne. Hin milkooyne. Hin milkooytus. Hin milkooytu. Hin milkooytu. Arraan tana siigaltee qabsoo Oromoo komachuu hin dandeessu. Waraana bilisummaa Oromoo komachuu hin dandeessu. Oromoon siigaltee akka jirtutti waliigaltee jirti. Karaan nu baasaa, karaan siigaltee bilisummaa itti mirkaneeffannuun karaa hidhannoo bichaa akka taate sabni Oromoo guutuu waliigalee jira. Waliigalee jira. Kaleessa siigaltee dooraala 50 fi dooraala 20 kafaltee jirti qabsoo Oromoo tana maqaa balleessaa turte jechuudha. Arrallee siigaltee wooma kaleessa san qabattee qabsoo Oromootii fi waraana bilisummaa Oromoo maqaa balleessuu irratti warri bobbaatee jirtu hin milkooyne. Hin milkooytus. Kanaaf akkanaati timee namni na laalu barbaadanis footoo na kaafadha warri siigaltee warri kaadiree waliif ergaa waliif ergaati boru siigaltee gabbaati dalagaan qabdanii boru gabbaatiti haasoo kiyya kana ajandaa godhadha. Stupid hoolayyi ajandaa godhadha boru odeessa. Waan isin siigaltee guyya guyya dalagaa jirta reejistar goonee harkaa qabna garuu guyyaadhaan eeggachaa jirra. Guyyaadhaan eeggachaa jirra. Osuma isin lafa dhiittanii barra arraan tana siigaltee warra dhugaa qabu wajjin mootummaan kun silaa warra dhugaa qabu wajjin qabsaa'e mootummaan tun siigaltee kaayyoon mootummaa tanaa galmaga warra dhugaan qabne warra kaayyoon qabne siigaltee sirna tortoraa mililiksan deebisuudhaaf namni qabsaa'u arraan tana siigaltee hayni Oromoo akka isin godhaa jiru harkaa jirtanii jechuudha. Harkaa jirtan. Warra siigaltee ifa kanaan dukkana jiru. Warra ifa kanaan dukkana jiru. Kanaaf kaadiroonni siigaltee biltsiginnaa dhugaa dubbachuudhaaf kutaa takka seenaa waa baradhaame. Waa baradha. Rabbi siigaltee isinaa barsiisu. Maaliif an ummata fakkeenyaaf dhugaa dubbachuudhaaf ijoollee kutaa takkaatii fi ijoollee kutaa takka barattuu fi doktora biltsiginnaa jiru siigaltee akkuma tokkotti ilaala. Because maali ni beektaa warruma akka tokkooti warra waa madaaluu hin dandeenye. Bar namni waan biraatii miti bara. Namni ilmi namaa rakkoo saba Oromoo kana rakkoo saba keenyaa kana irra dhaabbattee waa deeggaruu qabda malee ummata kee siigaltee kan miidhamaa jiru kan laaltee sagalee ummata keetii ta'uu qabda malee
kaayyoo siigaltee dabaa kaayyoo oromoo fixu kaayyoo sirna dur deebisuu deemtu maaliif deeggarta garuu deeggaruufillee mirga qabda garuu ati gowwaa hoolayya kanaa jira warra kanaa kana faatu siigaltee miliyoona 60 zaabbanna garuu gootonni oromoo ni jira beeka gootonni oromoo ni jira ol seename amma la lib jaanii kuta warri biltsiginnaa seename seena warri kaadiree biltsiginnaa seena haasoo kanaas viidiyoo kanaas waraabadhaati boru siigaltee sagantaa irra qabadhaa mana farshoo keessa waliin dhufaatiti mata duree siigaltee ajandaa keessanii godha boru akka nama waan jabduu dalageetti irratti wal mareedha isiniin beekaa beekan ani isiniin beeka isinin bariita jirti isinin bariita jirti rabbiin siigaltee ummata oromoo dhaqqabee jira dhugaa dubbachuudhaaf alhamdulillahi rabbil aalamiin qabsoon oromoo galmani geesse qabsoon oromoo galmani geesse sirni naafixanyaatii fi sirni biltsiginnaa qilee akka seenaa jiru arkaa jirtanii jechuudha qilee keessaan baane ni seentan arraas boruus seenaa jirtan kufati hamtuu seenaa jirtan warri caasaa siigaltee gubbaarraa eegalee ila hanqa jalarraa eegalee ila hanqa gubbaatti warra siigaltee diktaatoroota seeraaf dhiyachuu teessan seeraaf dhiyaata arraan tana siigaltee makiinaa bulchiinsaa fuutee takka kursii shirjattura teessee eenyummaan oromummaa baduu qabdi badhaadhinaa arraas badhaadhina harkanii guyyaas badhaadhinaa kanaaf joollee tana deemaa qabaatiti beeraawi darba sameen keessaa warri jettanii siigaltee ashaaraa hammeenyaa dalagaa jirtan saba oromoo kana jalaa hin baatan kaleessa siigaltee dhiifama jettanii sobamnee turre kaleessa dhiifamaan dhiiga joollee oromoo awwaaltanii turtan amma booda dhiifamaa fi wanni takka hin jirtu yakkamtoota biyya alaatti illee baqachuu hin dandeessan biyya takka baqattanii siigaltee baqataa taatanii galmaa'u akka hin dandeenye jala muraa beeka because diktaataroota warra siigaltee nama fixaa jiru warri mootummaa tana wajjiin caasaa jalarraa eegalee ilanqa gubbaatti warri dhaabbachaa jirtan kana seename irree sabaa kana yaan dhufte kanaaf nuti beektaa konfidensii qabnaa woboo qabnaa waraana bilisummaa oromoo qabnaa arraan tana siigaltee qabsoo waraanni bilisummaa oromoo gaggeessaa jiruututu siigaltee abdiin godhee jira qabsoo waraanni bilisummaa oromoo gaggeessaa jiruutu onneedhaan nu guutee jira arraan tana siigaltee kanaaf ummanni keenya bal'aan wanni ummanni oromoo godhu qabu qabsoo tee waraana kee gargaare bira dhaabbadhu kana wanni siigaltee nu baasu kanaan nu baasa carraan nuti qabnu qabsoo oromoo tana gargaaru waraana bilisummaa oromoo bira dhaabbachuu kana siigaltee kana arraan tana siigaltee onneen teenya guutu dhugaa qabna siigaltee rabbiin nu dandame rabbiin siigaltee akkamiin nu dandame beektu arraan tana siigaltee gooticha nama dhugaa kaayyoo dhugaa kan qabu kan loltuu dhugaa ta'ee ambaasaadara oromoo kan ta'e qabsaawaa dhugaa kan ta'e kan dhugaadhaaf dhaabbate kan mirga sabaaf sablammootaa kabajuudhaaf mirga oromootiif oromoo bilisoomsuuf kan dhaabbate jaalmaroodhaan rabbi nu dhaqqabe dhugaa dubbachuudhaaf wallahi rabbi nu dhaqqabe sila arraan tana qabsoon oromoo akkuma warra ogaadan taate arraan tana warra ogaadan yookaan laallu taate warri ogaadan
خليس سيقلتي موتما وياني وجين هدو القبا كان قبساوا كان موتما تنا لافساتوري ورا اون الليف ورا اوكاتني اران تنا سيقلتي كم قدام بيتو قبسو خرانا جا جاني بيجا قلچني اكم قدام بيجا خيسا نكاني اكا جروس سيقلتي من هدا جراني جو اران تنا سيقلتي ادي بلسما اوغادن افجارون تنتو يرو تنوتي افجارون تنتيس سلا أورمون أران تنسيقلتي جالمرو في وراني بلسما أورمو غارا كيست يافو باتي أمني أورمو غويا أدي نفتنيا دانا كاكا قلمو بيتو ربي نو دندمي ربي نو دقب حقا قبناف نو دقب ربي دقا قبناف ربي نو دقب كان كاليس سيقلتي تيني ولقاتون دامو قبديني ردولاتور أمني أورمو هندي ردولاتور ربين دوبا أكا خينيا سلال ربين قربا خانا سيقلتي غارا خيسان نوترسي سودان ندق أبه أمت أورموني دق أبه الحمد لله خناف مني خينيا بلان قبصوني سنقولو قبدان قبصو هيدان نوتي وريقمني اسن كفلو قبدان ورانا بالسمة أورمو غرغارا چانسين قبن قبصون كرانا جا جوارا ممفا قبصاوت أورمو سيقلتي هيوت أورمو هيدا كيستي نيتا جرتي چانسين أورمون أما بودك أبدو خراوا بوبيچا خلقتي وبوبيچا ديمو خلقتي وبون جرو كانا ديمنيك أبساودا خراوا بو يوكان كايو وبو برد أبني غرغارودا چانسين كانا وفدوا دبچودا خنا نمني دغوادان سيغلتي سبا خناف وقامك أبو نمني غبرما أمني أورمو كيسا جروف وقامك أبو namni sigaltee ummanni Oromoo moof Kenya ummanni keenya beelaan waxalamaa jira dhukkubaa waxalamaa jira hiyyummaa waxalamaa jira kun sigaltee dhukkubaan dhumuun hiyyummaan dhumuun beelaan dhumuun mallattoo gabrummaati gabrummaatu ummata keenya sigaltee gabrummaa mootummaan nafxanyaatuun ummata keenya irra keesseetutu beelaas nu fidaa jira dhukkubaas fidaa jira hiyyummaa fidaa jira hiyyummaa firraa kaasuudhaaf dhukkuba dhabamsiisuudhaaf beela balleessuudhaaf karaan tokkichi waraana bilisummaa Oromoo gargaaru waraana kee gargaartee qabsoo itti fuftee yeroo gabaabduu keessatti siigaltee guddinaa fi badhaadhina isaan jaan osoo hin taane badhaadhina akka sirriisan hanamuu siigaltee diinagdee horatee ittiin jiraatu uumuu danda'amaa jechuudha. Kana godhuudhaaf haa tattaafannu. Kanaaf mee namni chaansii kan nuuf daqiiqa 5 warra kaadiree keessaa yoo jiraattan. Warra bilisiginnaa mee? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفعل اللي نوان جوبر مي بروفيسوروتا بالسكينة ورسي قلتي ملي قرامو رجاو وان برا قطنين برم مني قوان كن أورمو ماتو أورمو سيقلتي أما فكان يفسرنا نفتنيا كان أورمو بالليسات رو كان ينما أورمو ما بالليسات رو أورمو تتو بي إثيوبيا هو غنات رو ورا كان يادو يجو ورسي قلتي متى دخا خلاف مي ورك هادري وجراتر مي تكا هاسوينتي فاني نقول أمي والباتي هاسو كيسن فيتن إدو إيغالا فيتن مي تكا أسكوتا مي خلاف أيوتا بالسجن مي سينا دقيقة تكسيني نيغا خلاف gama biraatiin dhaamsaan qabaa ummanni keenya siigaltee ummanni Oromoo arraan tana siigaltee mootummaan nafxanyaatuun kara hundaanuu kallattii hundaanuu lola ummata Oromoo irratti bantee jirti. Ummata Oromoo siigaltee ijoollee xixiqqoo Oromoo haawwan Oromoo manguddoo Oromoo wallo irratti siigaltee wallagga irratti ummata keenya fixuudhaaf
xayyaara diroonii kanaan ummata keenya siigaltee balleessaa jiranii ummanni oromoo bakka jirtu siigaltee warra keenya kan xayyaaraan dhumaa jiru kanaaf sagalee ta'uun barbaachisaadha. Yeroo har'aan tanaa siigaltee jenosaayidii gaggeeffamaa jira. Duguggaan sanyii gaggeeffamaa jirti. Kanaaf ummata keenyaaf sagalee haa taanu. Har'aan tana siigaltee biyya Itoophiyaa jaamtu san keessatti warri siigaltee caasaa gubbaarraa eegalee jalarraa eegalee ilaanka gubbaatti ilmaan naafixanyaatu siigaltee waa hunda harkaa qaba. Warri siigaltee xayyaara kana jeetti oofu warra diroonii kana oofu ilmaan naafixanyaati. Ilmaan naafixanyaa siigaltee duguggaa sanyii ummata keenya koolloo irratti gaggeessaa jira. Har'aan tanallee kun horroo guduruu wallaggallee dhawanii jiranii ummata hedduu miidhanii jiranii. Kanaaf uummanni Oromoo qabsoo teenya tana kaanee finiinsinee qabsaa'uutu barbaachisa. Osoo nuti siigaltee qabsoo tana sodaachaa jirru osoo qabsaa'uu sodaachaa jirru mootummaan kun xayyaara samiirraa boombii gurguddoo uummata keenyarra gad darbee kun osoo ati siigaltee guyyaa tokkollee hin qabsaa'in bilaashisi fixaa jira. Kanaaf uummanni keenya kaanee qabsaa'uun barbaachisaadha. Kanaaf warri siigaltee mootummaa kana gargaaruudhaan warri akka Dubaay uummata Oromoo ficcisiisaa jiran xayyaara diroonii kanaan warri gargaartanii warri siigaltee Oromoon akka dhumtu godhaa jirtan uummata kana siigaltee addunyaatti iyyuudhaan dhalli Oromoon hundinuu addunyaatti iyyuutu barbaachisa. Har'aan tana siigaltee wallagga horroo guduruu dhaamtee jirti. Boru siigaltee Arsii dhaamaa, iftaan siigaltee Harargee dhaamaa, iftaan Jimmaa dhaamaa. Kanaaf haalli mootummaan keessa jirtu mootummaan tun abdii kutattee jirti. Yeroo har'aan tana abdii kutattee duguggaa sanyii saba Oromootii fi sablammoota hijaa irraa qabdu Tigraay balleessuu irratti Beenishaangul balleessuu irratti yoo danda'an keemikaala adda addaa fuudhanii siigaltee saboota irratti gannaqanii saba balleessuudhaaf sagantaan akkasiitis yaadamaa jira. Magaalaa Finfinnee irratti siigaltee keemikaala jajjabaa galaksanii takka boombiilee gurguddoo kaa'anii shanee fi warratti pelleef kanaa godha jechuudhaan waan akkanaa siigaltee mootummaan tun irra abdii kutachuudhaan waan yakka garagaraa hawaasa irra dalaguudhaaf halkanii guyyaa karoorfatanii itti deemaa jiran sabni keenya dammaquutu barbaachisa. Ummata keenya koollootii fi ummata keenya kan horroo guduruu irratti irra xayyaaraan dhaame kanaaf sagalee ta'uu barbaachisa. Haala dandeenyu siigaltee rakkoo ummata keenya irra geessee addunyaa beeksisuu qofa osoo hin taane kallattii hundaan Oromoon qabsaa'utu barbaachisa. Qabsooytee du'uutu furmaata. Baqattee siigaltee teessee du'uun hin barbaachisu jechuudha. Haalli mootummaan godhamoo atiniin dheessattee osuma fiiduu siigaltee xayyaaraan gubbaarraan si dhawee si ajjeessaa duuti ati duutu du'a seenaa hin qabne. Kanaaf yoo dandeesse uummanni Oromoo hundinuu waraana bilisummaa Oromootti siigaltee makamuudhaan qabsaa'utu barbaachisa. An kanumaan jechuu barbaadaa. Galatoomaa fayyaadaa. Nagaan jiraadha. Injifannoon uummata Oromooti. Jaalattus jibbitus bilisummaan Oromoo dhiyoodha. Bilisummaan Oromoo dhiyoodha. Abdii qabna. Kaayyoo qabna. Dhugaa qabna. Dhugaa qabnuu fi kaayyoo qabnuutu nu injifachiisaa jira. Kanaaf inshaallah uummanni Oromoo ni bilisooma. Oromiyaan ni bilisoomti. Oromiyaa bilisoomte keessatti mirgi sabaaf sablammootatis kabajamee gara guddinaatti akka yaanu gara biyya san jijjiirutti akka yaanu abdii guddaa qabna. Kanaaf sabni hundinuu dammaqaa uummata Oromoo gargaaraa qabsoo Oromoo bira dhaabbadhaa. Qabsoo Oromoo bira dhaabbannaan eenyummaa sabootaa kan mirkaneessuu danda'u Oromoo bicha. Kanaaf Oromoo haa gargaarru, saba keenya haa gargaarru, woboo haa gargaarru. Injifannoon uummata Oromootiif haa taatu. Galatooma inshaallah bal'inaa wal arginaa. Injifannoon uummata Oromooti. Diinni uummata Oromoo balleessuudhaaf halkanii guyyaa siigaltee tattaafachaa jirtu. Rabbi ni balleessa. Rabbi isaan haa balleessu. Namni dhugaa qabu haqa qabu yeroo hundaa'u injifataadha. Ni injifanna. Waan dhugaa qabnuuf uummanni Oromoo miskiina beekta. Uummata siigaltee wallahi uummata keenya uummata wallahi if dura siigaltee nama biraatiif hambaaf uummata yaatu uummata akkasiitu uummanni Oromoo dhugaa dubbachuudhaaf uummata kanaan miidhamaa jira.
ummanni sii galtee of dura ambaaf sii galtee saba biraatiif yaadu kun miidhamni isaa akka malee sii galtee wallahi miidhamni isaa kun mootummaa abbaa fadhin jiraachisu si balleessaa jechuudha. Kanaaf sii galtee haqa Oromoo kanaaf mootummaa tana balleessu jira. Haqa Oromoo kanaatu sii galtee mootummaa bilisiginnaa tana balleessu jira. Ummanni Oromoo kun haqa qaba dhugaa qaba. Kanaaf an kanumaan jechuu barbaadaa galatoomaa fayyaadaa injifannoon uummata Oromootiif haa taatu. Rabbiin sii galtee daa'ima keenya ijoollee xixiqqoo haawwan manguddoo gurguddoo rabbiin sii galtee boombii xayyaararraa irratti garroobsaa jirtu rabbi irraa haa qabu. Warri sii galtee lola kana keessa dhumu manguddoodha ijoolleedha. Kanaaf rabbi haa gargaaru. Antanumaan jechuu barbaada. Galatoomaa fayyaadaa nagaan jiraadha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Nageetti.